nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ergaa gammachiisaan isiniif fudhadhee konfirensii afuuraa konfirensii guddaa Arjoo Guddattuu irratti waldaa warra wangeelaa humna fayyisuu Kiristoos magaalaa Arjoo Guddattuutti argamtu fi TV'n dhugaa waliin ta'uudhaan caamsaa 2 hanga 4 yookaan jimaata fuuldura keenya jiru kaasee hanga sanbataatti konfirensii afuuraa guddaatu isiniif qopheeffamee jira. Maarree konfirensiin kunis achuma magaalaa Arjoo Guddattuu irratti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa cinatti kan isiniif qophaa'e. Konfirensii kana irratti wangeelli waaqayyoo humnaan lallabama. Faarfannaan hin faarfatama. Kubsatootaaf dhibee adda addaa warra qabaniif hin kadhatama. Biyyi nagaa akka ta'u, Oromiyaan nagaa akka ta'u, Itoophiyaan nagaa akka ta'u kadhatama. Lubbuu haaraanii waamama. Namoonni dhibee adda addaa qabdan, amantii adda addaa keessa jiraattan, rakkoon adda addaa isin qunnamee jiru. Lafa isaa irratti argitanii akka isiniif kadhataniif afeerraa kooti. Egaa maarree saganticha irratti argamanii kan tajaajilan aan abbaa mul'ataa TV dhugaa, ergamaa Zawuduu Namarraa, Paaster Ambaa Dabalaa, Raajii Duulaa Fufaa, hojjetaa wangeelaa Deettii, Raajii Obsaa akkasumas faarfattuu Kibbina Shittaanaa ta'u. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa Deettii jedhama. Hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa warra wangeelaa humna fayyisuu Kiristoos addunyaalessaa magaalaa Guddattuu Arjoodha. Namoonni naannoo sanarra jirtan, bareeda Irshaarra kan jirtan, bareeda Sooromaarra kan jirtan, akkuma kanallee Dambiirra kan jirtan, Qarsaarra kan jirtan, Diggaarra kan jirtan, kottaa hirmaattuu eebba kanaa ta'a isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Shaaloo. Ani maqaan koo Raajii Obsaa jedhama. Namoonni naannoo magaalaa Guddattuu kanatti argamtan, magaalaa Naqamtee irrallee kan jiraattan waamicha guddaa isinii goona. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nama guyyaa sana Waaqayyo nuna godhu. Shaaloo eebbifama ulfaadha. Maqaan koo Alamaayyoo Iddoosaa Kabaatee kantiibaa magaalaa Guddattuu Arjoo kan ta'e hirmaattota gammachuu kana akka taataniif affeeramtanii jirtu. Shaaloom nagaan waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Ameen.